Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa waaqayyoon isiniif dhiyeessa. Hordoftoonni barsiisa lallaba'an Facebook irratti maxxansu dhaggeeffatan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Ammas deebi'ee har'as sagalee waaqayyoo qabadheen dhiyaadha. Adraa keessan sagalee kana yeroo dhageessan wal dhageessisaa. Ani akeeki koo waan tokko duwwaadha. Namni waaqayyo na baru dubbii waaqayyo baru waaqayyo wajjin deemuu beeku jedheen kaayyoon koo kana qofa. Kanaafan sagalee waaqayyo keessa namni eebba waaqayyo abdachiise argate waaqayyo wajjin wal beeke jireenya waaqayyo kennu argate waaqayyo wajjin akka inni tarkaanfatu akeeka kanaan lallaba. Kanaaf mata duree adda addaa irratti yeroo adda addaa lallaba. Har'a immoo kanaaf sagalee waaqayyo keessa akka fayyinutti maal goonu mata duree jedhu irrattan sagalee waaqayyo qabadhee isinii dhiyaadha. Sababi isaa waaqayyo karaa hundumaan fayyaa, karaa hundumaan guutuu, karaa hundumaan hiikamu akka nuyi taanu barbaada. Sababi isaa Yesuus Kiristoos eega nuyi duunee booddee jireenya bara baraatti nu galchuu duwwaaf utuu hin taane biyya lafaa kana irratti jireenya jiraannu irratti illee jireenya fayyi, jireenya hiikame, jireenya boqonnaa qabu akka inni jiraatuuf du'e jenneetu lallabna akka ittiin amanna. Kanaaf maal gochuun nuuf ta'a garuu sana eebba waaqayyoo guutummaatti fudhachuudhaaf. Kanaaf wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 kaasee hamma 52tti kan jiru sagalee waaqayyoo dubbifanneetu naannaa kanarratti namni fayye kun fayyuudhaaf waan inni godhe sagalee waaqayyoo keessaa iddoo adda addaatti itti daballee walii wajjin ilaalla. Nan dubbisaa maqaa gooftaa Yesuusiin akka kana jedha. Maarqos boqonnaa 10 46 kaasee hamma 52tti akka kana jedha. Ergasii isaan Yaarikoo dhufan yeroo Yesuus bartoota isaa fi tuuta soonaan baay'ee wajjiniin Yaarikoodhaa ba'ee adeemuuf jedhetti Barxemewoos ilmi Xemewoos namichi jaamaan tokko karaa bukkee taa'ee hin kadhata ture. Yesuus nama biyya Naazreet ta'uusaa yemmuu dhaga'e iyyee Yesuus ilma Daawit na maari jedhe. Namoonni baay'een calluma jechisiisuudhaaf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee ilma Daawit ana maari jedhe. Yesuus yemmus dhaabbatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii jabaadhuu ka'ii si waamaa jedhaniin. Kanaaf inni wayyaasaa ofirraa darbatee utaalee ka'ee gara Yesuusitti dhufe. Yesuus maal akkan siif godhu barbaaddaa jedheeni namicha gaafannaan. Inni jaamaan immoo deebisee agartuu koo akkanaaf deebiftuu yaa barsiisa jedheen. Yesuus immoo karaa kee dhaqii amantiin kee si fayyiseera jedheen. Achumaan agartuunsaa hin deebi'eef karaattis isa duukaa bu'eedha. Sagaleen waaqayyoo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhaabbanni fayyaa addunyaalessaadhaa akka kana jedha. Naannoo kanattis hojjetaa akka kana jedha. Namni tokko fayyaa ta'uudhaaf jedha wanti 5 fayyaa ta'utu sarra jiraa jedhu. Inni tokkoffaan qaami isaa bakkeen ilaalamu, qaami namaa inni namitti hin jiraatu fayyaa ta'utu sarra jiraa jedha. Kun hundumti keenya beekna ofirratti iyyuu. Inni lammaffaan immoo maal jedhu? Hafuura isaatti fayyaa ta'uu qaba namni jedhu. Maal jechuudha? Waaqessu tokko hafuura isaatti nagaa kan isaaf kennu, kan itti maxxanee kan itti dhiyaatee ofirratti gooftumsee jiraatu tokko qabaachuutu irra jira jedhu. Nuyi akka kiristiyaanaatti Yesuus Kiristoosidha gooftaa dhugaan. Kanaaf namichi tokko akkas jedha. Riik Waareen namichi jedhamu waa'ee kitaaba isaatti yemmuu dubbatu kitaabni isaa miliyoona hedduudhaan gurgurame jireenya akeekaan geggeeffamu kitaaba jedhu sana. Akkas jedheen kitaabi kun miliyoona hedduudhaan gurgurame akkas jedhanii gaaf tokko televiizinii biyya isaanii irratti isa gaafatuun dhaga'e. Kitaabi kee hamma kana maaliif deeme? Maaliif gurgurame jettee yaaddaa jedhanii gaafa gaafatan akka kana jedhe. Akkas jedhe. Duwwummaa hafuuraa namaatu akkas nama godhe. Kan kitaabi kun akka inni barbaadamu godhe duwwummaa hafuuraa, duwwummaa jireenya namaa inni kun immoo jedhe dhukkuba addunyaa kana guutuuti jedhe.
maal jedha afaan Amaariffaatiin I think it is due to the spiritual emptiness which is the universal disease. Addunyaa mata dhukkubsata kanaan jechuudha. Yoo laaltaneettan biyyi guddate, biyyi fooyyee, biyyi namni baay'een itti baqatee jiraatu illee yoo laaltaneettan hafuurri isaa duwwaadha. Doof irratti waamaa adeema. Namoonni fajjeessan illee baay'eedha biyyootuma gurguddatan jedhaman keessaa. Inni sadaffaan immoo namni tokko dinagdee isaatti fayyaa ta'uu qaba. Hojjetee jiraachuu qaba. Waan ittiin jireenya isaa jiraachisu uffatee nyaatee jireenya isaa mana isaa waan ittiin geggeeffatu qabaachuutu irra jira. Jedhu kanaafi namni hojjete akka jiraatu gara sana namni akka dhaquuf hojii baay'ee akka isaan hojjetan hundumti keenya iyyuu beekna. Itti dabalee immoo namni tokko hawaasummaa isaatti fayyaa ta'utu irra jira. Namni tokko hawaasa isa bukkeejjin hawaasa gidduu jiraatu wajjin jiraachuu hin danda'u yoo ta'e dhukkubsataadha jechuudha. Kun immoo dhukkuba addunyaan irra keessa jirtudha. Maal jechuudha? Namni isa bira taa'u wajjiniin iyyuu naasa'u, ollaasaa wajjiniin iyyuu hin jiraatu. Yoo laaltaneettan rakkoo baay'ee qabanan isa bukkee taa'u utuunni biraa du'e yookaan rakkina keessa buusee jaallata. Akkas jedhanii sooressoonni biyya Itoophiyaa jiraatan tokko al tokko gaafatamanii isiniin jireenya keessanitti maaltu isinitti tola jedhaniitu namoota muraasa garuu nama hundumaa jechuu koo miti. Jarri gaafataman garuu akka jedhan ofii keenya jireenya gaarii jiraanne mana keenya gamoo keenya isa guddaa sanarra teenye namoota bakkee bulaniif rakkatanii jiraatan yeroo laallu nutti tola jedhanii namni akka hidhee dubbatu baay'ee na dhiba. Kanaafu namni hawaasummaan isaa fayyaa ta'utu sarra jira jedhu hawaasummaan namaa har'a yoo laaltaneettan bara durii caala namni wal baqatee wal jibbee walirraa fagaataa bara inni itti adeemu yoo laaltan bara kana. Kanaaf namni maal fayyaa ta'utu sarra jira jedhu hawaasummaan isaa fayyaa ta'utu sarra jira jedhu. Inni shanaffaan immoo maal jedhaniitu dubbatu sammuun isaa fayyaa ta'utu sarra jira jedhu. Nama seenaa yoo laaltaneettan fayyaatti fajajaadha. Waan yaadu hin beeku. Waan dubbatu illee hin beeku. Yoo laaltaneettan bara darbee wanti tokko guddaan dinqe. Ameerikaan pirezidaantii ishee amma filatte kana tarii rakkina sammuu qabaachuu danda'a. Qoratamee ilaalamu gara jedhuutti adeemte. Amma biyyi guddate biyyi hamma kana fagaate jedhamu namni isheen filatte amma kanatti shakkama jechuun maal jechuudha? Rakkoo guddaatu jira jechuudha. Itti dabaltanii yoo laaltan biyyuma sanaa maal jedhaniitu dubbatu waa'ee dhimma qawwee qabachuu seera qawwee qabachuu irratti Ameerikaan namni qawwee qabatu moo hin qabatin seera jedhu murteessuudhaafi namni tarii qabaatu garuu duraan durseetu qawwee hin qabatin sammuun namaa qoratamee ilaalamu fayyaadha moo fayyaa miti isaa jechuudha. Kanaafu namni mentally healthy ta'utu sarra jira jechuudha. Macaafa qulqulluu keenyas yeroo dubbifnu akka kana jedheetu dubbata. Ergaa Yohaannis sadaffaa lakkoofsa 2 dhaxxanii yoo dubbiftanii jettan yaa michuu koo'edha yaa jaallatamaadha akkas jedheetu dubbata. Akkuma karaa hafuuraa sitti tole foon keettis immoo akkasitti tolu fayyaa akkati qabaattus nan hawwa jedha Yohaannis yeroo barreessu. Kanaaf maal jechuudha? Akkuma dhaabbanni fayyaalessaa addunyaalessaa kun dhaabbanni fayyaa addunyaalessaa kun dhimma guutummaa fayyaa namaa irratti hojjetu. Akkasuma Waaqayyos foon keenya irratti, hafuura keenya irratti, lubbuu keenya irratti, sammuu keenya irratti, dinagdee keenya irratti fayyaa akka nuyi taanu barbaada. Akkasidha ergaan kun yoo dubbiftanii jettan yaa michuu koo, yaa jaallatamaa, akkuma meedhe foon akkuma hafuuratti sitti tole Waaqayyoon beekte akkuma Waaqayyo wajjin jiraattu foonittis immoo akkasitti tolu fayyaas akkati taatu nan hawwaadha. Kanaaf Waaqayyo maal barbaada jechuudha? Guutummaan eenyummaa keenya fayyaa akka inni ta'u barbaada jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een hirriba gaarii irra fayyadu dinagdee isaaniitti immoo rakkina qabu. Waaqeffannaa gaarii waaqessu garuu jireenya isaaniitti immoo rakkina qabu. Eessa jira laata rakkinni yoo jettan tuqaalee tokko tokkoon kaa'uu barbaada. Garuu waa'ee Barxemewoos yoo laaltan sagalee kana keessaa Barxemewoos fayyuudhaaf maal godhe? Fayyuudhaaf wantoota gurguddaa 5 godhe Barxemewoos. Hunda kana gara booddeetti dhaqee tuqaalee an dubbadhu irratti nan dubbadha waa'ee warra kana. Inni tokkoffaan Barxemewoos maal yoo jettan ija isaatu jaamaadha. Namni hundu bakkeedhaan gaafa ilaalu beeka. Kanaaf namni kun Yesuus Kiristoostu achiin darba gaafa jedhanii carraa kanatti gargaarame. Sababi isaa fayyuunsaa dhoksaan fayyuusaati eessa akka jiruuf eessa akka dhufu galeeraaf namicha kana. Kanaaf akka inni waa'ee namoota wacan kun maal wacu jedhee gaafatutu argitu
wangeela Luqaas keessa dhaqanii dubbiftan Yesuus nama Naazreetu asiin darba jennaan namichi kun wantoota gurguddaa kana godhe. Inni tokkoffaan namichi kun akka jedhu yaa Yesuus ilma Daawit na maari jedhee iyyeedha. Tokko hin iyyee gara fayyinni isaa biraa dhufu, gara hiikamni isaa biraa dhufu, gara boqonnaan isaa biraa dhufu, gara Yesuus Kiristoos madda jireenyaa isa ta'etti iyya. Lammaffaa dhaqanii ilaaltaniittan yeroo namoonni immoo cal jedhi barsiisaa hin rakkisni yemmuun ittiin jedhanii afaan isaa qabatetu hin ta'in inni immoo ittuma caalchisee iyyeedha. He shouted at the top of his voice. Guddiseetu iyye namichi kun. Sababi isaa carraan kun akka san darbine maddi fayyina eenyu akka ta'e sababa galeefiif yaa Yesuus ilma Daawit na maari oduu dhaga'ee dhiise yookaan immoo waa tokko godhee dhiise tun ta'in isa arguudhaaf yaalii godhe na maari jedhe cal jedhennaan calin jedhu jedhee iyyeedha. Isa sadaffaa yoo ilaaltaneettan yeroo Yesuus Kiristoos waama isaan jedhu immoo akkas godheedha. Bashannanee ammoo carraanan kooti jedhee ammoo isa bareera ammoo wal argineerra jedhee boonuun jalqabne uffata isaa ofirraa gateetu garatti fiiguleen beeku ta'e bitinturaadhuma gara Yesuus Kiristoos isa madda ta'e kanaatti uffata isaa ofirraa gatee fiigeedha. Lakkoofsa 50 irratti yoo ilaaltaniitta. Inni arfaffaa wanti inni godhe yeroo Yesuus Kiristoos maal akka isiif godhu feetaa jedhee munni isa gaafatu immoo kan biraan dubbanne namoonni baay'een kadhataan qabanii waan biraa haasa'u, kadhataan qabanii siyaasa haasa'u yookaan immoo irra keessa waan biraa dubbatu. Inni garuu kallattiidhumaan Waaqayyo kadhata akkasii kan jaallatu beektu kallattiidhumaan na dhukkuba yoo ta'e na dhukkuba jedhee horiin dhabe yoo ta'e birriin dhabe yookaan immoo naagaluu didee yoo ta'e immoo naagaluu didee unitti immoo baay'ee jaallatu bukkee qabanii haasa'an Waaqayyoon jaallatu. Kanaaf namichi kun akka agartuu koo deebisi jedhee kan na cabse namaa gad kan na godhe awwaalcha koo kan ta'e tisiisnarraa akka wal ga'u kan godhe isa jedhe. Ittaanee shanaffaa irratti namichi kun maal jedhe amantii keessatti arge. Agartanii amantii keessatti arge amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqeedhe karaattis immoo iji isaa hin arge hin deebi'eef agartuusaa isa duukaa bu'eedha. Kanaafitu yoo ilaaltaniittan Waaqayyo kaka'umsa keenya barbaada beektu eeyyee fayyuun keenya jireenya bara baraatti galuudhaaf Yesuus Kiristoosin amannee Yesuus Kiristoos hojiinni du'ee du'aa ka'uudhaan gara biyya lafaa kanaa dhufuudhaan hojjete amanuudhaan fayyina eeyyee garuu fayyina keenya immoo isanni eebbasaa guutuu ittiin nurratti dhangalaasuudhaaf fide kana immoo fudhachuudhaaf kaka'umsi keenya dadammaqiinsi keenya isa duukaa bu'uun keenya amanuun keenya baay'ee murteessaadha. Yaa saba Waaqayyo hin irraanfatinaa. Waaqayyo ilaamayyuu sanittanima hin waaqessitu mana Waaqayyoon nattu hojii Waaqayyoon hojjettu Waaqayyoon hin tajaajiltu garuu rakkoon jireenya namaa keessa jiru maali yoo jettaniittan dhimmanii akka Barxemewoos kana isa hordofuun baay'ee namoota baay'ee rakkisa. Dhimma isheen qaban namoonni baay'ee. Xiqqoo takka waaqessanii takka Waaqayyo wajjin deemaniitu miilla walirra kaan yookaan dhibaa'ummaa waan hin taane keessa galuu jalqabu. Ammallee maddi jireenya namaa garuu Yesuus Kiristoos maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kanaafuu akka fayyinutti maal goonu mata duree jedhu kanarrattan dubbadha maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Yesuus Kiristoos yoo ilaaltan macaafa qulqulluu keessaa namoota adda addaa gaaffii adda addaa gaafata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 fi 6 dhaqanii yoo ilaaltaniittan namicha qaamni isaa laamsha'ee waggaa dheeraa rakkate sana waggaa 38 nama ciise kana akkas jedhaan fayyuu barbaaddaa jedhee gaafata. Agartanii baay'ee rakkisaa dhabu. Fayyuu barbaaddaa jedha. Namichi oduu jalqabe waan baay'ee haasa'uu jalqabe. Inni garuu kan inni barbaadu fayyuudha jechuutu sarara ture. Sababi isaa namoonni tokko beektonni macaafa qulqulluudha yeroo dubbatan fayyanii hiikamanii hawaasa gidduutti itti gaafatama fudhatanii jiraachuun barbaadanii. Inni amala ta'eef karaa bukkee ta'anii kadhachuun kuni itti toleera dadhabbii malee argatu waan ta'eef hamma argatanii kanaaf jedhanii haa hiiku namoonni. Kanaafitu waan tokkoon isinitti hima dhaggeeffadhaa. Waaqayyo nu fayyisuu barbaada, nu eebbisuu barbaada, nu hiikuu barbaada. Garuu nuyi fayyuudhaaf yaaliin nuyi goonu, itti dhiyaachuudhaaf yaaliin nuyi goonu, isa beekuudhaaf yaaliin nuyi goonu fayyuu keenya baay'ee daangessa baay'ee murteessas. Kanaafituu jireenya keenya keessatti
Barximeos sirraa waan guddaa tokko barra. Wantoota gurguddaa inni godhe caljechuu didee itti caalchisee iyyee itti fiigee dhaqee rakkina isaa sirriimatti itti himate garaa isaarraa immoo mana namichi inni duusaa dhagaye gamaa fayyise gamanaa fayyise ani illee on arguu baadhe namoonni natti man kun kan koo sinii ka'e kan keessanis ni ka dhaggeeffadha kan keessanis hiika qaba kan keessanis deebii qaba har'a akkas jedha bara baay'ee sinirra taa'uu danda'a dhukkubichi bara baay'ee sinirra taa'uu danda'a rakkinichi bara baay'ee keessa taa'uu dandeessu dukkanicha Yesuus Kiristoosin ati kottu siin ifa ati kottu siin haaraa ati kottu siin hiikargata jettanii dhugumaan waaqayyotti yoo dhiyeessitan isinitti nima akka nama waaqayyo dhimma keessan kana keessa hin lixa garuu akkatti kadhattan jijjiira dhugaatti kadhadhaa haalli caljedhi isiniin jechuu barbaada dukkanni caljedhi isiniin jechuu barbaada wanti naannoo keessanii dhukkubi al tokko yeroo kadhachuu namni baay'isu namatti hammaachuu barbaada sanuma keessa waaqayyo dhukkubi keessan sadarkaa kam yoo ga'e dukkanni keessan sadarkaa kam yoo ga'e wal'aansuun keessan sadarkaa kam yoo ga'e waaqayyo sana har'allee hiikuudhaaf danda'aadha kanaafitu saba waaqayyo dhaggeeffadhaa fayyuudhaaf maal goonu viidiyoo taanu irratti tuqaalee tokkoon dubbadha fayyuudhaaf waan gochuun nuuf ta'u akka Barximeos godhe aniif isin immoo maal gochuutu nuuf ta'a jireenya namoota tokko fudhanneetu ilaalla obsaan itti fufiinsaan amma dhumaatti akka isin barsiisa kana dhaggeeffattan isin gaafadhaa waaqayyo isin haa eebbisu